Brigaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu Taaddasaan godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Hidhabuu Abootiitti siree madaanaalee Yeddoo jedhamutti abbaasaa Birruu kenneefi haadhasaa Adde Boontuu Waaqjiraarraa bara 1914tti dhalate. Taaddasaan haadha warraasaa Adde Warq Abbab Madiinirraa ijoollee Almaaz yookaan Misraaq Taaddasaa, Tsaayi Taaddasaa, Ballaxee Taaddasaa, Kaasaa Tokkoffaa Taaddasaa kanneen guddifannaan Musee Taaddasaaf Maartaa Taaddasaa fa'aa horateera. Obbo Birruu weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii faashistootaaf baandotaan rukutamanii dirree waraanaatti kufanii. Haati warraasaanis rifaatuun ji'oota 3 dhukkubsachaa erga turanii booda addunyaa kanarraa boqotan. Taaddasaanis ijoollummaatti abbaaf haadha malee hafe. Umurii kanattis akka daa'imman kaanii haadhaaf abbaatti beelaaf dheebuusaa osoo hin himatin guddate. Taaddasaan faashistoota Salaalee qabatan hiriyoota isaa waliin bosona seenuun ba'aa gala dhorke. Xaaliyaanonni baandota Salaaleetti fayyadamuun Taaddasaaf